Taphi waancaa Afrikaa sanbata dheengaddaa eegalee haga kaleessaatti gareewwan hirmaatan hundi dorgommii isaanii jalqabaa gaggeessanii ramaddii keessa jiranitti tapha isaanii isa lammataa har'a gaggeessuu eegalaniiru. Qabisa har'aatti taphi sadii kan gaggeeffamu naa ta'u gaafa baniinsaa Ivory Coastiin kan mo'atamte Guinea Bissau fi torbeedhuma kan ammoo garee Naayijeeriyaan qabxii kan qooddatte Equatorial Guinea godhan tokko naa ta'u maqaa hoogganaa biyyattii Alasaaree Waataara moggaafame istaadiyeemii guddicha biyyattiitti tapha gaggeeffameen Equatorial Guinea 4-1 garee Guinea Bissau mo'achuun ramaddii ishee keessaa qabxii 4 dursaa jirti. Guinea Bissau'n duwwaan taphi tokko Naayijeeriyaa waliin hafee fi haalli ramaddii itti aanutti darbuun ishee hammuma kan jalaa fashale fakkaateera. Ramaddii kana keessatti Ivory Coast garee Naayijeeriyaa yoo hinjifatte marsaa itti aanutti darbuu ishee mirkaneessiti. Gareen Naayijeeriyaa immoo yoo mo'atame garee dadhabaa ta'ee seenaa kubbaa miilaa Naayijeeriyaa keessatti bara 1982 as yeroo jalqabaatiif ramaddii jalqabaa irratti mo'atamee ba'e jedhamee galmaa'uuf jira. Isaarraa yoo mo'atame tapha itti aanuuf abdii akka qabu osoo hin dagatin jechaadha. Ivory Coast fi Naayijeeriyaan yeroo dhiyootii asitti sadarkaa wal madaalaa irratti argamuu jedhamee ogeessota ispoortiitiin barreeffamee jira. Taphii inni biraa eegamuu fi qalbii miidiyaa hawwatee jiru tapha Masriin Gaanaa waliin gootudha. Waancaa darbe irratti lammaffaa taatee kan xumurte Masriin dheengadda garee Moozaambiikii waliin 1-1 innaa baatu gareen Gaanaa Black Star immoo haala hin eegamneen Cape Verdeetiin 2-1 injifatamuun isaa ni yaadatama. Leenjisaan garee Masrii Rii Victoria taphisaan dheengadda gaggeessan taphinni jalqabaa kan nama aarsu ta'uu tuqanii inni har'aa istaadiyeemii Felix Weet Baanyetti gaggeessan garuu dorgommii addaa ta'a jedhan. Mo'atamuu isaaniitiin booda dheekkamsaa fi haleellaa deeggartootaa kan mudateen leenjisaan garee Gaanaa Chris Houghton ergaa jajjabinaa hawaasa ispoortii biraa isaan qaqqabeef galata dhiyeessanii dorgommiin har'a baay'ee cimaa akka ta'u dubbachuu irraa kan hafe yaada biraa hituun laatiin hafaniiru. Amma yeroo istiidiyoo keessa jirru kanatti hedduu kan eegamu taphi Naayijeeriyaa fi Ivory Coast itti fufee jira.